harda orru seenee jira. Mee maqaan midhaan kanneenii maal jedhama? Qamadiin maal inni, garbuun maal inni, haayisaan maal inni, boqqolloo maal inni, faandishaan maal jedhama? Haga dhumaa viidiyoo kana na waliin tura. Inni jalqabaa qamadiin maal jedhamti? Wheat. Wheat jedhamticha. Very good. Inni lamaffaa garbuun maal jedhama? Barley. Barley. Inni sadaffaan immoo boqqolloo. Boqqolloon maal jedhama? Dhagahaan jedhu kaa. Maize yoo jettan sirriidha. Garuu inni British Englishidha. In American English we say corn. Corn. Very good. Inni taanu immoo faandishaa. Inni taanu faandishaa. Faandishaan maal jedhama? Inni akka boqqolloo jiru kaa pop ta'u sun ka dho'u sun maal jedhama? Dhagahaatti hin jiru. Popcorn. Popcorn jennaan jecha. Good. Meeqa isinitti hime? 4 isinitti hime jecha. Inni dhuma ruuza jecha maa inni? Mee komentii irra na deebisa. Kana namni wallaaleen jira jedhee yaadu mee ani hin beeka yoo ka jettan taate komentii irratti nu deebisa. Viidiyoon keenya isinitti tole like dhiisa. Komentii illee dhiisa. Maal qofa nu gootanii? Repost and copy link nu gootanii. Nagahan nuuf tura. Hasta luego.